kanan darban gama dinagdeetiin ummata keenya initiativeedhaan deeggarree paakeejiidhaan deeggarree akka inni qusatu goone investimentii ceessuudhaan abbaa kaapitaalaa akka ta'u kan taasisu. Lafti Oromiyaatti qotamu miiliyoona 6 gadi kan ture jiramni kun yeroo dhufu. Ammoo lafti Oromiyaan hektaarri miiliyoona 11.9 kamaati kan dachaadhaan olmus kan guddatu. Fayyadamni xaa'oo keenya dachaadhaan ol kan guddatu. Kunoo jijjiirama naaffi tokko iyyuu hin jiru jijjiirama. Qonnaan bulaa keenyatti humna horee jira jijjiiramni. Oomisha inni oomishe qonnaan bulaan keenya oomishni inni oomishe gatiin akka barbaadetti irratti muramaati kan ture. Tokkoon tokko oomishoota keenyaa duubatti deebinee haa yaadannu. Bunni maalirra ture? Qonnaan bulaa keenya buna bakka barbaadetti gurgurachuu danda'a ture. Qonnaan bulaan keenya buna ekspoort gochuu danda'a ture. Bunuma isaa ammoo waggoottan darban lafti bunaan uwwifame Oromiyaa keessatti dachaadhaa ol misoomee jira. Oomishti keenya waliigalaa dachaa 2 ol guddatee jira. Qonnaan bulaan keenya buna isaa oomishe biyya alaatti kallattiidhaan akka ekspoort godhu kennamee fi qonnaan bulaan keenya ekspoort gochaa jira. Gatii madaalawaa argachaa jira. Qonnaan bulaan keenya shaayii bira darbee akkamitti akka proses godhu gaafachuutti kan ceesee jijjiirama kana. Qamadii kanaan dura biyya biraatii dhufee irratti gurguramu irraa baasee ofii oomishee akka itti gargaaramu. Gabaa biyya keessaa qonnaan bulaan keenya akka gargaaramu. Qamadii biyya biraatti deeggarsaan qotame gargaarsa mootummaan biyya sanii godheen qotan qonnaan bulaa biyya saniirraa bitamee dhufee asitti immoo sabsiidiin godhamee doggomameet magaalatti gurguramaa ture. Kanaan qonnaan bulaa keenya ajjeesaa kan turan. Ammoo qonnaan bulaan keenya oomisha isaarratti gatii madaalaa argate. Horsiise bulaan keenya argate. Qe'ee horsiise bulaa qe'ee irraa godaanamu qe'ee irraa dheeffamu kan ture finna kan ijaare jijjiirama kana.